tajaajilli galmeessa siviiliidha. Hangammaatti gara hawaasa gara miiliyoona 13 ol ta'uuf tajaajilli kennameera. Kun salphaadhaa miti. Bu'aa kana dhaabbatamee faayidaan argamaa jiru akka biyyaatti argamu sadarkaa dhuunfaatti faayidaan argamaa jiru salphaadhaa akka hin taane sirriitti ilaaluun gaariidha. Qindoominaan wal qabatee hojiin galmeessa siviilitiin hojjetamaa jiru, ejensiidhaan hojjetamaa jiru salphaadhaa miti. Isa gandarratti galmeessa siviilii gaggeeffamu alatti baanee hospitaalota keessatti, buufataalee fayyaa keessatti biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa wajjin qindoomina uumuudhaan galmeessi siviilii taateewwan hawaasa keenya keessatti uumamu hospitaalota fi buufata fayyaa keessatti akka hojjetaman galmaan ta'aa jira. Kun hin babal'achaa deema. Sila obboleessi keenya kibaboonni sila kaasaa ture. Kanaa booda gara buufataalee fayyaa wajjiniin qindoominni sadarkaa gandaatti cimuu qaba jennee kan hojjechaa jiru kanaaf. Hojiin kun daran cimaa deema. Kana bira darbee immoo hojiin galmeessa siviiliitiin wal qabatee jiru kun dhaabbilee adda addaa wajjiniin walitti hidhiinsa uumamaa jira. Barnoota wajjin walitti hidhamaa jira, haal duree ta'aa jira. Baankotaa fi inshuraansota adda addaatiin walitti hidhamaa jira. Sochii gara biyya alaatti godhamuuf immigireeshinii wajjiniin walitti hidhamaa jira. Yoo hojiin kun hojjetame malee socho'uu hin danda'ani. Haal duree ta'aa jira. Ammam baay'ee barbaachisoo inni ta'e kanarraa hubachuun hin danda'amu. Babal'ataa deema, walitti hidhiinsi cimaa dabalaa deema jechaadha. Yoo galmaa'e malee faayidaadhaan amma naashinaal ayidiidhaan wal qabatee bakka baay'eetti galmeessa siviiliidhaan waraqaa ragaa dhalootaatiin wanta walitti qabateetu jira. Kanaaf baay'ee cimaa fi cimaa kan deemuu fi baay'ee barbaachisaa ta'aa kan jiru ta'uusaa sirriitti hubachuun gaariidha. Hojiin isin hojjettan ammam barbaachisoo akka ta'e sirriitti ilaala. Kana bira darbuudhaan immoo ragaawwan isin achitti galmeessaa jirtan akka biyyaatti qaacca'ee gara marsaa 5 ragaawwan qaacceffamanii bahanii galtee imaammataaf, galtee karooraatiif, galtee gamaagama adda addaatiif ta'aa akka jiru sirriitti hubachuu. Kana bira darbuudhaan immoo teekinooloojiidhaan wal qabatee akkuma naannoo keenyaatti sila obbo Beenyaan kaasaniiru gandoota 2611 irratti isa isin itti deemta kana itti dabale sadarkaa 2600 gara 11 gandoota kan uwwisuutti jira. Kun salphaadhaa miti. Kun biyya keenya keessatti baadiyyaa keessatti hojii galmeessa siviilii kan hojjetaa jiru hin jiru Oromiyaa qofadha. Kun baay'ee waan nama boonsudha. Dhamaatii maali sila dabboon kaasaa turte waan teekinooloojii kanaan fayyadamuudhaan hambisuu jiru salphaa kan taane sirriitti hubachuun gaariidha. Kanaaf hanguma ammaatti ambara kana qofa hanga ammaatti gandoota tajaajilli kun siistamaan akka galmeessan ta'eetiin taateewwan miiliyoona 1,700,000 fi 30,000 ol hanga sakaleessaa kanaatti galmaa'eera. Guyyaatti haa xiqqaatu taateen 5,000 fi sanaa ol galmaa'aa jira. Sababa kanaatiin baasiin ba'u maal adda addaa ba'u yeroon qisaasamu waan baay'eetiif fooyya'insi toora kanatti dhufe salphaadha miti. Kanaaf ejensiin keenya ce'umsarra jira inni jennuuf sababni isaa kanaan. Siistemni neetwoorkiin jiraate jiraachuu baate hojjechuu danda'u misoomsine leenjii laachaa jirra isinirree abbaa carraa taatanii amma leenjii kana fudhachaa jirtu jechaadha. Kana gochuu keenyaan tokkoon taargeetii biyyi keenya qabatte jechuudha. Dinagdee beekumsa dijitaalaan hoogganame uumuudhaaf 20-30 irratti biyyi keenya qabatte. Achi keessa taargeetiin tokko tajaajila hunda dijiitaalessuu kan jedhu jechaadha. Kana gochuu keenyaan tokkoon ijaarsa biyyaa keessatti ga'ee keenya akka naannootti taphachaa jirra jechaadha. Waan guddaadha, yaadama guddaadha kun. Lammaffaan immoo akkuma kaasnee ga'een keenya tajaajila kennuudha akka ejensiitti. Tajaajila uummataaf laannaa uummata akkaataa inni barbaaduun tajaajiluuf immoo qaqqabamaa ta'uudhaaf siistemni baay'ee murteessaadha jechaadha. Kana ta'uu sirriitti beekuun barbaachisaadha. Garuu carraa kanaan kaasuu kan hin barbaadu siistema misoomsuun qofti immoo ga'aa miti. Ga'aa miti jechaadha. Siistematti madaquu nu gaafata.
barnoota keenya yeroodhaa gara yerootti fooyyessuu, addunyaa wajjin dorgomaa ta'uuf of qopheessuu gaafata jechaadha. Qondaalli galmee kabajaa tokko sadarkaa gandaatti yookaan manaajarri tokko taatee tokko galmeessuuf gara daqiiqaa 40 olitti fudhata. Yeroo maanuwaalii kana. Kana laalee tajaajilli kun uummataaf barbaachiseera. Anillee faayidaa kan argadheera mootummaa xiyyeeffannoo itti kennuun amma gara waggaa 2-3 kan ta'u gara dijitaalaatti deebisee ragaan kun qabiinsi isaa akka ammayyaa'u ragaa lubbuu namaa waan ta'eef. Hojiin kunis ulfaataa waan ta'eef gara dijitaalaatti akka ce'uuf. Amma yeroo ammaa kana leenjii qondaala galmee kabajaaf gara marsaa 3ffaa dhaqqabee jira jechuudha. Ragaan ammayyaan dijitaalaadis ta'ee amma mogala teekinooloojiitti dhufe ammaa kun immoo baay'ee faayidaa guddaa kan qabudha. Yeroo tokkotti nama meeqallee galmeessuu dandeenya. Baay'ee kan ariifatudha. Hojii kanallee fuulduratti ariitiidhaafillee qulqullinaaf ariitiidhaan fuulduratti hojjechuuf baay'ee faayidaa guddaa kan qabudha. Mootummaadhaaf faayidaan inni qabu baay'ina uummata isaa waggaa waggaadhaan hagam dabalaatoo deema. Waggaa waggaadhaan hagam dabalaatoo deema. Baay'inni daa'imman dhalatanii istiil dhiiraaf dubaraan addaan baheetoo akka beeku isaa taasisa. Gaafa kana beeke mootummaan fuuldura isaatitti karoorfatee bu'uuraalee misoomaa hundasaa daandii haa ta'u, bishaan haa ta'u, hospitaala haa ta'u, barsiisota haa ta'u, mana barumsaa haa ta'u, wantoota uummata sanii barbaachisu, wantoota uummata ganda saniitti barbaachisu, ispeeshaalii immoo wabii nyaataa irratti hagam daa'imman kana maaltu isaan barbaachisa? Nyaata hagamtu isaan barbaachisa? Qonna hagam? Itti furuuti firaafireewwan hagamtu isaan barbaachisa? Tokkoon isaatiin adda baasee akka beeku isa taasisa. Kun immoo mootummaadhaaf galtee guddaa ta'aaf.